Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan maratti isin bira yaa ga'u jenna. Maarree kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya. Tibba kana keessa aartistoonni Oromoo qaqqaaliin egaa wallee baay'ee mimmiidhagoo ta'e tokko qilleensarra oolchaa turuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanas immoo gameessi aartistii uummata Oromoo tokko kan ta'e aartistii Eksender Taamiruu wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Baraan Barasii jedhu qabatee dhufaa akka jiru artistiin kun himee jira jechuudha. Maarreen nuti illee immoo walleen isaa kun immoo maal of keessatti qabatee jira, akkasumallee immoo yuutuubii kana irratti galakkafamaa fi yoom akka inni galakkafamu guutuu qophii kana keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti akka nu waliin turtan isin hin jenna. Akkasumas immoo egaa muraasni wallee artistii keenyaa kun toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti qilleensarra oola jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo achirraa fudhachuudhaan gara dhumaatti waan isin affeerruuf isinis immoo aga dhumaatti daawwachuu fi dhaggeeffachuudhaan akka nu waliin turtan isin jenna. Akkasumas immoo egaa artistii kanarratti immoo egaa aggaammiin garaagaraa irratti adeemaa jira jechuudha. Egaa aggaammiin kunis immoo maaliif irratti adeemaa, artistiin kun maal dubbatee kan jedhu guutuu qophii kanaa keessatti qabannee waan dhufneef isinis immoo aga dhumaatti daawwachuuf dhaggeeffachuun akka nu waliin turtan isin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isin jenna. Akkasumallee immoo viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'u akka hin daganne isin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya artistii Eksender Taamiruu jechuun artistii gameessa uummata Oromoo jedhamuudhaan beekamu keessaa isa tokko jechuudha. Artistiin kun aartii uummata Oromoo kana jabeessanii dhaabuu keessatti nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Artistiin kun gama aartiitiin qofallee osoo hin ta'in gama siyaasa uummata Oromoo kanarree nama gahee olaanaa baachaa turee fi yeroo ammaa kanas daran irra caalatti baachaa jiru keessaa isa tokko jechuudha. Maarree artistiin kun sirboota hedduu hojjeteetoo uummata Oromoo biratti beekamtiif jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Sirboota inni hojjete keessaa akka fakkeenyatti kan fudhannu sirba mata dureen isaa Waajirtii jedhuu fi akkasumallee immoo Laashgodhii fi Shilalaash kan jedhuun uummata Oromoo biratti beekamtiif jaalatamummaa guddaa ittiin horatee jira jechuudha. Egaa sirboonni kunneenis immoo namoota hedduudhaan ilaalamanii jiru jechuudha. Maarree kun immoo sadarkaa aartii uummata Oromoo kanaan maalirraa ka'ee maalirraa akka inni ga'e guutumaan guututti kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa artistii kanatti immoo kanumti kanaan dura hojjete hundumtuu haamilee cimaa itti horuudhaan yeroo ammaa kana wallee baay'ee miidhagaa ta'e tokko kan mata dureen isaa Baraan Barasii jedhu qabatee dhufaa akka jiru artistiin kun himee jira jechuudha. Akka artistiin kun himaa jirutti immoo walleen isaa kun immoo sirboota kanaan dura hojjetaman irraa kan adda isa taasisu akkaataan qophii walaloo fi yeedaloo isaa akkasumallee immoo qulqullinni viidiyoo isaa wallee kanaan dura dalagaman irraa kan adda ta'u jechuudhaan artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa akka artistiin kun himetti immoo walleen isaa kun immoo karuma yuutuubii Barriikoo Enterteementiin akka galakkafamu himee jira jechuudha. Maarree nuti illee immoo wallee isaa kana immoo akkuma inni qilleensarra oolcheen dhagneetoo ilaallee fi artistii keenya kana jabeessinee aartii kana immoo jabeeffachuu qabna isin hin jenna. Akkasumallee immoo egaa artistiin kun aggaammiin garaagaraa narratti adeemaa jira jechuudhaan yeroo garaagaraa himaa turuun isaa ni yaadatama jechuudha. Aggaammiin kunis immoo sababa inni guyyaa ayyaanaa egaa qophii ayyaanaa irratti yaa jaldeessa Goondarii suuta fokkorii jedheetoo sirbuu isaatiin wal qabatee akka ta'erree egaa inni irree himuun isaa ni yaadatama jechuudha. Egaa abbaan barbaadan irratti aggaammii haa godhu ani garuu egaa sodaa tokkollee hin qabu jechuudhaan artistiin kun himee jira jechuudha. Egaa nuti illee immoo waaqayyo isaa eegu jechuudhaan nuti illee dhaamsa keenya dabarfanna jechuudha. Maarree kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf ni ta'a jennee qabannee dhufne asumarratti xumurama. Aga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isin jenna. Akkasuma immoo warreen yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan miseensa yuutuubii kanaa ta'a isin jenna. Akkasumallee immoo laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'u akka hin daganne isin jenna. Aga qophii birootti walitti deebinutti nagaatti isin jenna.